النفا يسوس النفا يسوس النفا غرغرانكو النفا يسوس النفا يسوس النفا Ejire cangare jedhu warra hordofaa jirtan keessumaa barumsan anneesarratti waa'ee mootummaa Waaqayyoo barsiisaa jiru warri hordofaa jirtan har'aa kutaa arfaffaasaa waliin itti fufna. Maqaan Waaqayyoo bara amma baraatitti kan eebbifame haa ta'u Waaqayyoon dubbii sagalee isaa akka nu barsiisuu fi kadhata gabaabaa kadhanna. Waaqayyoo Waaqa jiraataa mootii hundaan olii si galateeffannaa maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Kunommoo yaa Waaqayyo dubbii sagalee kee barachuuf fuuldura keetti dhiyaannerraa afurri kee nama barsiisu maqaa Yesuus nu haa barsiisu hawaan hunduu naannoo keenyarraa kan hidhame haa ta'u ati waliin ta'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin ameen. Egaa torbee darbee barumsa keenya kutaa sadaffaa keessatti waa'ee mootummaa Waaqayyoo bal'inaan waa sadii kaafnee mootummaa Waaqayyoo kan bara darbee mootummaa Waaqayyoo kan ammaa mootummaa Waaqayyoo kan dhufu kan jedhu mootummaa Waaqayyoo isa darbe Eden Gannat keessatti mootummaa Waaqayyoo isa ammaa jiru gooftaa Yesuus Kiristoos dhalachuu isaatiif fidee kan dhufe guutummaadhaan immoo gara fuulduraatti mootummaa Waaqayyoo hin mul'atti kan jedhu kana yaada tokko tokko kaafneetidha. Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee mootummaa Waaqayyoo kan innaa dhufu maal jedhe kan jedhu barumsa gooftaa Yesuus Kiristoos barsiise. Caqasa tokko waliin ilaallee turre luqqisii tokko fudhannee jechuudha. Innis wangeelaa Maarqos boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti gooftaa Yesuus Kiristoos akkuma dhufee lallaba calqabeen akkas kan jedhu argineerra. Barichi raawwatameera mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa keessanii geeddaradhaa wangeelatti amanadhaa jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos barumsa calqabee barumsa kana akkasuma wangeela Maatiyos keessatti innaa itti fufu argina. Keessumaa wangeelli Maatiyos kan barreeffame warra Yihuudootaatiif Yihuudoonni Masii isa kakuu moofaa keessatti eegamsan isatu ilma Daawit akka ta'e akka mootiin kun ilma Waaqayyoo ta'e akka dhufe akka dhalate Maatiyos hubachiisuudhaaf baay'ee xaaraa. Akkasumas immoo Yihuudoonni waa'ee mootummaa Waaqayyoo beekuudhaaf waa'ee mootummaa Waaqayyoo baruudhaaf yerootti mootummaa Waaqayyoo dhufu sirriitti eegaa jiru abdiidhaan eegaa jiru. Raajonnis waa'ee kana dubbatanii waan ta'eef raajonni keessumaa raajiin Isaayyaas waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee masichaa baay'inaan kan raaji kan dubbate waan ta'eef indoom akkas jedhamee beekama. Raajii masichaa jedhamee beekama waa'ee masii baay'ee raaje waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos namoonni biraas raajonni biraas dubbataniiru. Keessumaa Museenis waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos dubbateera. Waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos Waaqayyoon obboleewwan jidduudhaa raajii akka kooti isinii kaasaa lubbuun isa dhageenye hin baddi jedhee cimsee dubbateera. Haannanis faarfannaa ishee keessatti macaafa Saamu'eel isa tokkoffaa boqonnaa 2 keessatti Waaqayyoon gaanfa masichaa ol qaqqaba jetteeti dubbatteerti. Kanaaf hin eegu jechuudha warri Yihuudootaa kanarraan kan ka'e hin eegu. Keessumaa dubartiin warra Samaariyaa sun gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti gaafa gara ishee dhaqu bakka isheen bishaan waraabdutti gaafa dhaqee haasofsiisu yaanni isheen kennite keessaa tokko isa kanaan masiin hin dhufa masiin hin dhufe kan hunda akka nutti himu akka nu barsiisu hin beeknaa jette. Kanaaf hin eegu. Sababbiin garuu mootummaa Waaqayyoo warri Yihuudootaa itti eegan keessumaa gaggeessitoonni warra Yihuudootaa sababbii mataa isaanii ta'e qabu. Sababbiin ittiin dhufaatii gooftaa Yesuus yookiin dhufaatii mootummaa Waaqayyoo itti eegan jechuudha. Inni tokko
Masiin innaa dhufee mootummaa Room diigee mootummaa Israa'el dhaaba kan jedhan ilaalcha akkasii qabu. Yihuudoonni ilaalcha akkasii kana qabatanii eeguu mootummaa bulchiinsa Room kana jalaa baanetti Israa'el mootummaa mataa ishee danda'e dhaabbattee bulchiti kan jedhu kana ilaalcha kana waan qabaniif jechuudha. Ilaalchi kun amma dhumaatti irree amma Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'ee guyyaa 40 mul'ate duuka buutota gaafa haasofsiisu gaafin isaan gaafatan gooftaa Yesuus Kiristoos mirga abbaa isaatti ol deebi'uudhaaf ol butamuudhaaf yeroo jedhutti irree hojii ergamootaa boqonnaa tokko irratti gaafin ergamoonni gaafatan isa kanaadha. Gaafin isaan gaafatan maal jedhu Israa'eliif mootummaa kee yoom deebiftaa? Israa'el mangistiin mech timallisaallee kan jedhu kana gaafii akkanaa akka gaafatan hin hubanna. Gaafii akkasii qabu jechuudha. Lammaffaa irratti sababbiin isaan mootummaa Waaqayyoo kana eeganiif masicha innaa dhufu mootummaa Waaqayyoo qabatee innaa dhufu humna guddaadhaan jedhanii teeku. Humna guddaadhaan ta'a. Mootummaa Waaqayyoo humna guddaadhaan ta'a jedhanii teeku. Keessumaa raajii Isaayyaas dubbate boqonnaa 9:6 kan jiru kun isaaniif ragaa ta'a jechuudha. Mucaan nu dhalateera, ilmi nuu kennameera. Humni mootummaa isaa gateettii isaarra jira. Humni mootummaa isaa mootummaan isaas mootummaa bara baraati jedha. Mootummaan isaas mootummaa bara baraati. ለመንግስቱ ፍጻሜ የለውም። ስሙ ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የሰላም አለቃ፣ የሰላም አባት ይባላል። አንገፋ ነጋ፣ ሞቲ ሞቶታ jedhamu mootummaa isaatiifis bulchiinsi isaa daangaa qabu kan jedhu kana raajii fi ture waan ta'eef mootummaa humna waa'ee humnaa kana humnaan dhufa kan jedhan eegu jechuudha. Yaadni isaanii gaariidha, dhugaadhas immoo humnumaan dhufaa. Garuu akkaataa isaan itti eegan sana yoo dhufe maal godha kan jedhan sana isaan mootummaa barsan jiru, bulchiinsa barsan jiru diigee, sirna barsan jiru diigee Israa'eliif beeraayitoo Israa'el saba Israa'el kana mootii Israa'el kana deebisee Israa'el gargar bittinnoofte kana walitti deebisee mootummaa ishee dhaabab kan jedhu kun waan keessa jiruuf humna jedhu. Humni kun garuu humna impaayerii Roomaa sana diigee kan Israa'el ijaaru jedhanii eeguu jechuudha. Sadaffaa irratti ilaalcha akkamii qabu innaa kan eegani mootummaan kun gaafa dhufu mootummaan masii gaafa dhufu jedhu የመሲሁ መንግስት ሲመጣ ከነሞ ዳንኤል ረጋ ጎዳቱ jechuudha. Mootummaan masii innaa dhufu raajii Daani'el mootummaa isaatti dubbiftan kana agarsiisa. Mootummaan masii kun bulchiinsa gaarii akka ta'e, bulchiinsa bara baraa akka ta'e hin kaasati. Kanaaf mootummaan kun gaafa dhufu qooda qabna. Bulchuu keessatti qooda qabna kan jedhan, bulchuudhaaf qooda qabaachuudhaaf qooda qabna bulchuu keessatti kan jedhan kana isa kana ina abdatu jechuudha. Kun immoo duuka buutota keessas yaadni akkanaa kun jira. Yeroo tokko eenyutu nu jidduudhaa guddaadha kan jedhu kana duuka buutonni waggaa kaasan nageenya jechuudha. Eenyutu nu jidduudhaa guddaadha? Keenyaa makaakal maannoo taallaq. Eenyutu guddaadha? Eenyutu iddoo qaba? Eenyutu nu jidduudhaa hangafa jedhanii gaafa kaasan gooftaa Yesuus Kiristoos yaada isaanii kana beekee daa'ima tokko fidee raawwachuu isaanii kaa'eet akkas jedhe. Akka daa'ima kanaatti yoo deebitan malee እንደዚህ ሕፃን ካልተመላለሳችሁ እንደ ልጆች ካልሆናችሁ ከቶኑ ወደ መንግስተ ሰማያት አትገቡ፣ ወደ መንግስቴ አትገቡ። ሞቱማ ቆርቡ እንደንደሰን akka daa'ima kanaatti yoo deebitan malee jedhee waggaatti dubbatu argina. Akkasumas wangeela Maarqos boqonnaa 10:30 irratti haati Yohaannisii fi haati Yaaqoob kadhaa ishiin kadhatte, kadhaa ishiin yookiin gaafa ishiin gaafatte gooftaa Yesuus Kiristoos kadhaan ishiin kadhatte tokko jira. Maa inni kadhaan ishiin kadhatte kuni yaa gooftaa mootummaa keetitti isa tokko gara mirgaa, isa tokko gara bitaa naa kaa'i. Isa tokko gara mirgaa, isa tokko gara bitaa naa kaa'i jettee mootummaa kee keessatti aangoo naa laadhuuf, ijoollee koo kanaaf aangoo naa laadhuuf, bitaa mirga kee naa taa'an, bitaa mirga kee naa kaa'i. Asiin ministeerota kee haa ta'an, sitti aananii yaa bulchan, biyyattii naaf haa bulchan, bulchaa naa ta'an argitanii aangoo sheergoona kan jedhu kun, aangoo qoodanna kan jedhu kun keessa isaanii jira. Sababii kanarraan kan ka'e gooftaa Yesuus Kiristoos gaafii innaa gaafatan argina. Gaafiin isaan gaafatanii waa'ee mootummaa Waaqayyooti.
Waa'ee mootummaa Waaqayyoo kan gaafatanii mootummaa dhugaa mootummaa Gooftaa Yesuus Kiristoos fidee dhufe mootummaadhuma Waaqayyoo tana isa Gooftaa Yesuus fide kana baruudhaaf miti mootummaan isaan kallattiin isaan ittiin hubatanii kallattii sirricha hin taanani jechuudha. Mii mootummaan kunniin amma Gooftaa Yesuus Kiristoos mootummaa Waaqayyoo fidee dhufe jedhanii hin amananii hin fudhatanii Gooftaa Yesuus Kiristoos akka ilma Waaqayyootti fudhatanii akka masichaatti fudhatanii garuu akka tokkotti ilaalu. Akka raajii tokkotti ilaalu jechuudha. Akka raajii tokkotti Gooftaa Yesuus hubatu understand godhu waa'ee Yesuus bakka inni raajiidha. Raajii Waaqa biraa dhufeedha. Waaqa biraa dhufeedha malee masicha miti. Isa mootummaa Waaqayyoo fidee dhufeetu fidee miti. Isa qabatee dhufe miti jedhanii waan eeganiif wangeela Luqaas irratti innaa gaafii gaafatan argina. Dhugaan ammoo Gooftaa Yesuus Kiristoos hubannaa isaan qaban kana dursee Gooftaa Yesuus hin beekaa waa'ee namaa eenyumtuu akka isatti hin barbaadu maaliif inni nam hundumayyuu yaada garaa isaanii hin beekaa jedhee sagalee Waaqaa dubbata. Garuu duuka buutootaafis ifa akka ta'uuf nama hundaafis ifa akka ta'uuf Gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti gaafii tokko duuka buutoota gaafateera. Mee namoonni waa'ee ilma namaa eenyu jedhu? Waa'ee ilma namaa eenyu jedhu? Eenyu naan jedhu? Akkamitti na hubatu? Akkamitti na beeku? Jedhee Gooftaa Yesuus Kiristoos innaa gaafatu tokkoon tokko namni tokko akkas jedhu jedhan. Kaan tokko raajicha Ermiyaas jedhu, tokko raajii Eeliyaas jedhu, kaan isaanii immoo raajota keessaa isa tokko ta'uu danda'a jedhu. Isa tokko ta'uu danda'a. Raajota keessaa isa tokko ta'uu danda'a jedhu jedhan. Laalaa hubannaa isaan qaban hanga sadarkaa raajii bira kan darbe miti waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos. Akka sadarkaa raajota Waaqa biraa ergamaniitti beeku malee inni ilma Waaqayyooti. Inni wanti hunduu kan isaan ta'edha. Inni mootii bara baraati. Inni Waaqayyoodha. Kan jedhu kan hin fudhannee jechuudha. Waan hin fudhanneef waan hin simanneef itti hin amanne Gooftaa Yesuus garuu kan dhufe gara isaaniiti. Mootummaa kana qabatee kan dhufe dhuguma gara isaaniitti dhufe. Sagalee Waaqayyoo hoggaa jedhu hoggaa nutti himu wangeela Yohaannis boqonnaa 1:12 irratti gara kan isaa dhuunfaa isaa ta'anitti dhufeedha. Wada እርሱ ወደ ሆኑት ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ። ገረ ኡንፋሳ ከንታንት ንዱፌ ገሩ ሳንን ሲመኔ አማይሰ ሲመተኒፍ ወረስ ሲመተኒፍ መቃሳት አመነተን ijoollee waaqayyo akka ta'an aaboo isaaniif kenneeraa jira. Kanaaf warri aaboo argatan kun warri ijoollee waaqayyo ta'an kun warri Kiristoos Yesuus inni waaqa kooti inni dhuguma masicha waaqa biraa ergameedha isa eegaa turreedha. Isa raajii Isaayyaas dubbateedha, isa Museen dubbateedha, isa Aannan dubbateedha, isa raajonni dubbataniidha isaadha. Isumatu dhufe isa waaqayyoon nuu kakate sana kakoosantu karaa isaa kana nuu raawwate ilma waaqayyootu nuu dhufe. Waaqayyoon biyya lafaa waan jaalateef akkumatti ilma isaa tokkicha kenneef kan jedhu sana dhuguma nuuf kenname. Masichi isa nuu kennameedha. Inni nuuf kenname mootummaa waaqayyoo qabatee nuu dhufe. Birmaduudhuma nu baasuu dhufe. Mootummaa dukkanaa jala aaboo dukkanaa jala mootummaa dukkanaa karaa cubbuutiin nutti dhufe karaa addaan nutti dhufe sana nurraa jigsee nurraa garagarchee nurraa fonqolchee gara mootummaa baasaatitti nu baasuu dhufe jedhaniiti miti kana mana argitanii Phaawulos akkas jedha akko wada lijuu mangist afallasan jedha akko gara mootummaa mucaasaatitti nu yaase jedha akko nu baase jedha ameen mootummaa dukkanaa jalaa nu baase mootummaa dukkanaa jalaa nu baase isa diigee nu baase kan jedhan kana aman waan hin amanneef eenyudha jedhu raajii qofa jedhanii waan beekaniif jechuudha. Inni raajii qofa jedhanii waan beekaniif icciitii kana nutti taa'ee moranii gaafatan. Luqaas boqonnaa 17:20-21 irratti waa'ee mootummaa waaqayyoo gooftaa Yesuus sirriitti akka barsiisu sababa kan ta'an isaan gaafii gaafataniiti. Gaafii gaafatan isaan. Gaafii isaan gaafatan sanaaf garuu gooftaa Yesuus Kiristoos deebii kenneen. Isaan kan gaafatan raajii waan ta'eef waan raajii ta'eef nutti himaa. Gara fuulduraa mootummaa dhufu sana nutti taa'imu waa'ee mootummaa waaqayyoo sana nutti taa'imu kan jedhan yaadni isaan qaban mootummaa waaqayyoo sana nutti meedhaniitidha malee kan isaan gaafataa jiran inni mootummaa waaqayyoo fidee dhufe innoo ilma waaqayyooti kan jedhu kun isaan keessa hin jiru akkasiidha kan dhufaatii mootummaa waaqayyoo gaafatan isaan akkas jedhan isaan waa'ee mootummaa waaqayyoo gaafatan Yesuus mootummaan waaqayyoo yoom akka dhuftu warra Fariisotatti gaafatamee
deebii isaaniif deebise. Yoom akka dhuftu gaafatan warri Fariisotaa kun dhufteetti garuu yoom akka dhuftu gaafatu. Maaliif hin amanne waan ta'eef, maaliif Kiristoos fudhanne waan ta'eef mootummaan Waaqayyoo milikkita himameen hin dhuftu jedhe Gooftaa Yesuus. Milikkita himamee anama milikkita isinitti himee milikkita sanaan mootummaan Waaqaan dhuftu jedhe. Mootummaan Waaqaa milikkita himameen hin dhuftu. Homtinus ilaa as jira yookis achi jira hin jedhu. Kunoo mootummaan Waaqayyoo gidduu keessan jira. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kunoo mootummaan Waaqayyoo eessa jira? Jidduu keessan jira. Mootummaan Waaqaa dhufee jidduu keessan jira. Isaani mootummaa Waaqaa nutti agarsiiseera. Mee waa'ee mootummaa Waaqaa gaafatu. Mootummaan Waaqaa mallattoo himuudhaan hin dhuftu. Amma raajummaadhaan hin dhuftu jedheen Gooftaan. Amma raajanii miti kan dhuftu. Gaafana dhufti, yoona mul'atte jedhanii raajanii miti kan dhuftu. Mootummaan Waaqaa jidduu keessan jirte. Har'a dubbii sagalee Waaqayyoo kana ani warra Yihuudootatti miti kanan himaa jiru. Keessumaa immoo warri Gooftaa Yesuus Kiristoos amanattanii fayyitan lammaffaa dhalattan Gooftaa Yesuus Kiristoos akka dhuunfaa keessan akka fayyisaa dhuunfaa keessanitti fudhattan ofitti fudhattanii Gooftaa kooti Waaqa kooti mootii bara baraati inni Waaqa kooti jiraatadha inni Alfaa Omeegaadha jettanii Alfaa Omeegaa jechuun qubee warra Giriikiitiin qubee A jechuudha. Omeegaa jechuun qubee zaa jechuun maal jechuudha? Qubee A zaa jechuun aan calqabaa zaan dhuma. Waaqayyo calqabaaf dhuma. Ameen. Waaqayyoon calqabaa, Waaqayyoon dhuma. Waaqayyoon alfadha, Waaqayyoon Omeegaadha. Gooftaa Yesuus Alfaa Omeegaadha jedhamee barreeffameera. Alfaa Omeegaa jedhamee mul'ata keessatti barreeffameera. Isa calqabaaf, isa dhumaati. Isatu dhufe mootii moototaatu dhufe. Gooftaa Yesuus Kiristoos mootii moototaati. Gooftaa Yesuus gooftaa gooftotaati. Gooftaa Yesuus waaqa waaqotaati. Gooftaa Yesuus Kiristoos uumadha. Gooftaa Yesuus guddaadha. Argitanii? Namni kana amanate, namni kana fudhate ganaa mootummaa Waaqaa dhufa jettanii warri eegdanis please. Mootummaa Waaqaa jidduu keenya jirti. Hallelujah. Mootummaa Waaqaa jidduu keenya. Mootummaa Waaqaa ganaa eegitiidhaan kan dhuftu miti. Bamaxxabaaba qemmitmata adeellachuu. Akkas jedhama. Baadamaarifaatinis akkas jedhama. Mootummaa Waaqayyoo eegnee wayii raajiraan dubbatamee bakka yeroo kanaa dhufti yeroo kanaa dhufaman jedhu jidduu keenya jirti mootummaa Waaqayyoo. Warra Kiristoos amananne, warra Kiristoos fudhanne, warra Kiristoos jiraannu mootummaa Waaqaa ganaa kan dhuftu miti. Ganaa dhufti kan jedhamu isa itti dhufna. Isa sadaffaarraatti itti dhufna. Inni maalidhaa? Guutummaadhaan kan itti mul'attudha. Guutummaadhaan kan itti biyya bulchituudha. Guutummaadhaan kan itti dhuunfattudha. Mootummaan Waaqayyoo guutummaadhaan kan olaantummaatti argattudha malee har'a mootummaan Waaqayyoo amantoota jidduu jirti. Har'a mootummaa Waaqayyoo waldaan bakka buuteet waa'ee mootummaa Waaqayyoo hojjetaa jirti. Dhaloonni bakka bu'anii waa'ee mootummaa Waaqayyoo hojjechaa jiru. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos innaa barsiisukaa mallattoodhaan hin eeginaa. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo mallattoodhaan achi jirti as jirti jedhamee dhufaa jirti bakkana geessa jedhamee kan beekamu miti. Mootummaa Waaqayyoo jidduu keessan jirti. Mootummaa Waaqayyoo jidduu keessan akka jirtu amanaa. Mootummaan kan keeti yoo jenne mikiree dhumarratti abbaa keenya hoggaa jedhu mootummaan kan keeti yoo galannis baraamma baraatti ameen. Laala mootummaan kan keeti yoo kan keeti kan saate mootummaan Waaqayyoo jidduu keenya jirti. ፈሪሳውያኖችም የእግዚአብሔር መንግስት መች ትመጣለች ብሎ ቢጠይቁት ላላ የእግዚአብሔር መንግስት መች ትመጣለች ብሎ ቢጠይቁት መልሶ የእግዚአብሔር መንግስት በመጠባበቅ አትመጣም። ሃሌሉያ! በመጠባበቅ አይደለም። አመረሞን ባየ አመንቶን ይዘከተ ሞቱማ ዋቀቴ ግነየ ኡፋቲ ሞቱማ ዋቃ ቃተዱ ሞቱማ ዋቃ ኢልሚ ዋቀዮ ቀበቴ ዱፌር ሞቱማ ዋቀዮ አራራን ዱፍቴር ሞቱማ ዋቀዮ ሁምናን ዱፍቴር መለቶ ሞቱማ ዋቀዮ ንጅዱ ጅሩ ስንትኒማ barumsa kana keessatti mallattoon mootummaa Waaqayyoo nu jidduu jiraachuu isaa isinitti hima. Mootummaa Waaqayyoo nu jidduu jirti. Mootummaa Waaqayyoo har'a jirti. Mootummaa Waaqayyoo dhufteerti. Guutummaadhaan gizeetti mul'attu inni kan biraati. Har'a garuu mootummaa Waaqaa akka jiru amanaa. Mootummaa Waaqaa jidduu keessan akka jiru sagalee kanarraa amanaa. በመጠባበቅ አትመጣም ደግሞ እንኋት በዛ ወይስ እንኋት በዚህ አትባልም።
እነሆ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት። ሃሌሉያ! በመካከላችሁ ናት። ንጅዱ ጅርት ወራ አመነተ ንጅዱ ጅርት ወራ ወልት ለመስታተኒ ሰዲ መቃቆትን የወልት ቀበምታን አንድ ስንጅዱት ነርገማ ከንጀለ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቱማ ዋቃኑ ጅዱ ጅርት ለማኑት ወልት ቀበምነ ጅሩ ለማኑት ሶቾን ለበትን ጎፍታ ከነ ፉኔ ጎፍታ ከነ ቀበነ ጎፍታ ከነ ባነ ቁልቁሉም ማንባነ አካ ማረምን ዱርባ ቁልቁሉም ማዳን ጎፍታ ከነ ፍደተ ደምተ ኑስ ለጴ ገራ ከኘ ከዘት ቁልቁሉም ማዳን ክርስቶስ ኢየሱስ ገራ ያደ ገራ ከኘ ጉቱን አመነነ fudhanne deemnu kun mootummaa waaqayyoo qabanne jiran mootummaa waaqayyoo keessa jiran maayinni mootummaa waaqayyoo Yesus Kristos gooftaan waa'ee mootummaa waaqayyoo kan sirriitti beekuu qabna ka maaliif mootummaa waaqayyoo jidduu keessan jirtu jedha akkamitti mootummaa waaqayyoo jidduu keenya jirti mootummaa waaqayyoo jidduu keessan jirti jechuun isaa gooftaa Yesus Kristos maal jechuu isaati mootummaa waaqayyoo akkamitti jidduu keenya jirti yoo jettan tokkoffaa mootiin moototaa haleluuyaa mootiin moototaa jidduu keenya dhufeera Yesus Kristos jidduu keenya dhufeera inni mootii moototaati inni mootii moototaati mootiin moototaa dhufeera mootiin dhufeera bulchiinsa waaqayyooti inni miti mootummaa waaqayyoo bulchiinsa waaqayyooti inni bulchuu dhufeera gara lafaa dhufeera Yesus Kristos gara lafaa dhufeera dhaloota hidhaa keessaa baasee dhaloota mootummaa dukkanaa keessaa baasee mootummaa isaatti galchee akka mootummaa isaa keessa jiraatanii dhufeera inni kun gara fuulduraatti kan ta'u odoon ta'e istiin dhugaa gooftaa Yesus Kristos amanan nuti mootummaa waaqayyootti ol deemne akkasiidha namoonni qalbii diddiiratan gaafa cubburraa deebi'an gaafa gooftaa Yesus Kristos fayyisaa lubbuu isaanii taasanii fudhatan waan ganan qabu waan amanan qabu maal ganu yoo jettan seexanaa fi hojii seexanaa hin ganu haleluuyaa hojii seexanaa hin ganu erga seexanaaf hojii seexanaa ganan immoo maal amanu hoggaa jettan gooftaa Yesus Kristos ati waaqa kooti ati gooftaa kooti ati abbaa kooti har'aa kaasee harka koo sitti kennadheera cubbuu koo naa dhiisi erga jenneen booda maqaa koo galmee jireenya bara baraati irratti naa barreessi guyyaa sanaa kaanee nuti ol waaqayyo irraa dhalanneera akka sagalee waaqayyo jedhutti ol waaqayyo irraa afurarraan dhalanneera ol waaqayyo irraa dhalanneera sagalee waaqayyo akka dubbatu Yohaannis boqonnaa 3 irratti akkuma qilleensi garamii akka dhufu garamii akka bubbisu beektu garamitti akka bubbisu beektu garuu onnaa waa sochoosu argitan namni hafuura ol waaqayyo irraa dhalates akkasuma jedhe ol waaqayyo irraa dhalatan malee mootummaa koo galuu hin dandeessu mootummaa waaqaa arguu hin dandeessu jedhee akkuma gooftaa Yesus Kristos dubbate jechuudha Niqoodemoos nama jedhamutti akkuma dubbate namni lammaffaa yoo dhalate malee lammaffaa namni waaqayyo irraa dhalate mootummaa waaqayyo keessatti galmaa'eera bulchiinsa isaa jala jira haleluuyaa kanaaf maal godha jechuudha bulchiinsa kanaaf beekamtii kenna bulchiinsa kanaaf jiraata bulchiinsi kun immoo maal qaba yoo jettan sagalee qaba sagalee waaqayyo immoo harka keenya jira haleluuyaa sagaleen gooftaa immoo harka keenya jira kuni maal jechuudha kuni heera mootummaati kuni seera isaati akka seera kanaatti bulla akka kanatti ittiin sochoon akka kanatti ittiin deemu namni akka sagalee waaqayyo kanatti jiraatu laala akka sagalee waaqayyo kanatti erga jiraanne sagalee waaqayyo kun erga nuratti aaboo qabaate sagalee waaqayyo kun erga nu abboome erga nu baase erga nu galche eessa jirra jechuudha bulchiinsa waaqayyo jala jirra waaqayyo maal nuu kenne gooftaa Yesuus maal nuu kenne maal nuun jedhe dhufe namni anatti amanu dubbii kootti amanu jedhe ko namni dubbii kootti amanu jedhe dubbiin koo yoo sin keessa jiraate ቃሌ በእናንተ ውስጥ ቢኖር በቃሌ ብትኖሩ በእውነት ደቀ መዛሙርቴ መሆናችሁን በዚህ ትታወቃላችሁ አደባተን ይጅራቱ ጀ አደባን ይጅራል ወርከን ክርስቶስ ኢየሱስ ጣን ፎኒ ፊ ሐዊ ፎኒ ፈንሰኒሩ ጀደ አኩመ ገላትያ በቆና ሸለኮስ ድግደሚ አፍረት ልበት ወርከን ክርስቶስ ጣን ሐዊ ፊ ፈዳፎኒ ፈንሰኒሩ ኢሰኒሩ ጀ ያደሳኒ isa olitti hidhataniiru jedha isa olitti hidhadha yaada keessa isa olitti hidhadha erga yaada keenya gara Kiristoositti hidhanne erga Kiristoos gooftaa keenya taasifanne amananne nuti bulchiinsa mootummaa waaqayyoo jala jiru gooftaa qabna kan irraa dhageenyee baanu qabna kan nu baasu kan nu galchu qabna kan isaaf jiraannu kan isaaf bitamnu isaaf jecha aarsaa yoo ta'e kan aarsaatti kaffallu kan aarsaatti baamu aarsaa lubbuu reewnu gaafate aarsaa lubbuu kan itti baamu qabeenyaa keenya kan itti baamu umurii keenya kan kenninuuf bara keenya kan laannuuf Yesus Kristos gooftaan haleluuyaa jalalaan
jaalalaan kan nu bite, jaalalaan kan nu booji'e, kan isaa kan nu taasifate, nuti garboota isaa kan taane, hojjettoota isaa kan taane, ijoollee isaa kan taane, laala ijoollee Waaqayyo jedhamtanii akka waamamtan Waaqayyo abbaan jaalala isinii kennee ilaalaa jedha Efesoon irratti. የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንድንጠራ አብ እንዴት ያለ ፍቅር እንደሰጠን እዩ። ላላ ከናፍ ኑቲ ቡልቺንሳ ዋቀዮ ጀለ ጅራ አመ ሞቱማ ዋቃሲን ጅዱ ጅርት ጀቻን ጅራን ወር ሰገሌ ከነ ደገሰን አመንቶን ሰገሌ ከነ ደገሰን አጋ ሞቱማ ዋቃ ጅዱ ከሰን ጅርቲ ሀረ ሞቱማ ዋቃ ስንረት አንጎ ቀብዲ አቦ ቀብዲ ሞቱማ ዋቀዮ ከናፍ ጅራቻ ጅርቱ mootummaa Waaqayyoo kana bulaa jirtu. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo kana hin kadhattu. Sagalee Waaqayyootiin hin bitamtu, sagalee Waaqayyootiin hin jiraattu. Yesuus Kiristoos gooftaan maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa mootummaa Waaqayyoo jidduu keenya jirti. Mootummaa Waaqaa har'a nu bulchaa jirti. Hin dagatinaa mootummaa Waaqayyoo jidduu keenya jirti. Maqaan Waaqayyoo yaa eebbifamu. Tarii mootummaa Waaqayyoo kana keessa namoota akkamiiti kan deddeebi'an jedhee gooftaa Yesuus Kiristoos barumsa inni barsiise keessa waa muraasa isaa ilaalu. Gooftaa Yesuus Kiristoos barumsa barsiise keessatti waa'ee mootummaa Waaqayyoo kana namoota akkamiitu mootummaa Waaqayyoo kana argata kan jedhuuf akkasumas adda baasee kan inni keessaa dubbate. Nama akkamiitu argata? Waliigala isaatti nama Yesuus Kiristoos gooftaa isaa taasifatee amanatee lammaffaa dhalatee hundi mootummaa Waaqayyoo keessa jira. Namoonni mootummaa Waaqayyoo kana hubachuu danda'an, understand gochuu danda'an namoota akkamiiti? Namoota akkamiiti kan jedhuufi Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedha. Karaa hafuuraa warri hiyyeessota ta'an, haleluuyaa, haa gammadan. Mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti. Ameen. Hin hubatu. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo hin hubatu. Karaa hafuuraa warri hiyyeessota ta'an በመንፈስ ድሆች የሆኑ ደስ ይበላችሁ የእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ የእግዚአብሔር መንግስት የነርሱ ናትና። akkasuma Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 13 irrattis gooftaa Yesuus Kiristoos ol tajaajila irra jiru namoonni ijoollee gara gooftaa Yesuus Kiristoositti fidan mucoolii gara gooftaa Yesuus Kiristoositti fidanii akka inni kadhatuuf gaafa barbaadan bartoonni isaa immoo hin ittisan. No jedhanii gaafa ittisan gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Yesuus immoo lakki mucoolee dhiisaa gara koo yaa dhufan mootummaan Waaqayyoo warra akka isaanii ta'aniif jedhe. Warra akka ijoollee kana ta'aniif akka ijoollee ta'ummaan ijoolleen ammeenya hin qaban, ijoolleen gidiraa hin yaadan, ijoolleen dhoksaan beekan, ijoolleen itti yaadanii hin balleessan. Yoo wanti ta'e harkatti badarre tasa malee itti yaadanii itti qophaa'anii kutaa kana guutanii hin raawwatan. Namoonni tokko tokko waan tokko hoggaa hojjetan, yakka tokko hoggaa hojjetan, waa tokko hojjechuu hoggaa jedhan kutaa yaadaa qabu, kutaa qophii qabu, kutaa raawwii qabu. Kana guutanii daa'imti garuu akkas hin godhan. Itti yaadanii itti qophaa'anii hin balleessan. Tasa balleessuu danda'u. Tasa dogoggoruu yoosuma immoo dhiisu. Yoosuma dhiisu balleessaa isaanii sanaaf hin dhiisu. Warra isaan reeban warra reebe sana bo'aniitumatti maramu. Oduma reebaa jiranuu bo'anii hammatu. Deebi'aniituma isaanuma jala deemu. Ollaatti daa'imti ennaa wal lolte daa'imti hoggas waraaramti warri garuu irra dhaqanii raawwatanitti ji'a tokko hoggaa lama waliin oodu warri waa'ee ijoollee irratti. Waa'ee ijoollee irratti jechuudha. Ijoolleen garuu hoggasuma araaraman irraafatan isaan dhimma isaanii miti jechuudha. Isaan irraafataniiti walitti deebi'anii isaan waliin taphatu isaan waliin nyaatu waan qaban waliin kennanii dhoksaan beekan. Daa'imaan abalu dhoksi jettan abalu mana hin jiru dhoksi jettanii jettan mana hin jiru naan jedhe isin jedhu malee mana hin jiru isin hin jedhan. Mana hin jiru naan jedhee dhuguma ishisitti himu jechuudha. Daa'imti dhoksaan beekan. Daa'imti dhoksaan beekan. Kanaaf daa'imti dhoksaan beekan. Waan waalitti jedhan waaree baati daa'imti kan jedhan kanaaf. In dhoksan jechuudha. Qulqulluudha garaan isaanii bakka itti qabatan hin qaban sadarkaa sanarra hin geenye ittiin qaccarre. Cubbuu karaa addaan dhufe sana shaakalanii itti qancaranii hojiirra oolchan baay'inaan jechuudha inni dhiisu. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos mootummaa Waaqayyoo warra akka kanaaf. Warra akka kana gooftaa Yesuus yeroo tokko
duuka buutota isaa dhufee harka irra kaa'etti jedheetidha. Hafuura qulqulluu fudhatanii jira. Warri cubbuu namaa qabdan qabameera, warri cubbuu namaa dhiiftan isinii dhiifameera. Keenya qabatee ta'a, waan hunda qabatee ta'a. Hammeenya qabatee ta'a. Waan hunda mootummaa waaqaa keessatti waa'ee mootummaa waaqaa understand gochuu hin danda'u. Anama mootummaa waaqaa keessa hin jiran jedhu gaafa ta'e mootummaa waaqaa gala jedhu. Tarii gaafan du'e mootummaa waaqaa gala. Yookiin immoo gooftaa Yesuus gaafa dhufe mootummaa waaqaa galee har'oo hin jiru mootummaa waaqaa har'oo obboleessa koo mootummaa waaqaa keessa erga hin jiraanne eessa jirti? Bulchiinsa waaqaa jala hin jiru jechuudha. Mootummaa waaqaa jala hin jiru jechuun bulchiinsa waaqaa waa ina bulchaa hin jiru, waa ina to'ataa hin jiru. Hooggansa waaqa kootii jala hin jiru jechuudha. Namni waaqayyoon sin hoogganaa jiru, namni waaqayyoof abboomamaa jirtan, namni waaqayyo dhagaa jirtan, namni sagalee waaqayyoo dhageessanii akkasitti hojiirra oolchaa jirtan istilaa mootummaa isaa keessa jirtu sinitti himaa. Namni dubbii kana dhaga'ee hojiirra oolchee miti dhagoofta namni dubbiin koo keessa jiru jedhe namni sagaleen koo keessa jiru namni abboomamu. Narri rukutaa namni balbala naafane olan seenaa maaddittan isa wajjin hin ta'a jedha maaddii isaatti innoo hankoo akkaallu. ማንም ድምፄን ሰምቶ ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ እገባለሁ ከእርሱ ጋር በማዕድ እቀመጣለሁ። መቃዋ ቀዮ ከኔ ቢፈሚያ eenyumtu yoo rukute baneef jechuudha arras keessi keenya arras banaa yoo ta'eef gooftadha yoo banaa ta'eef arras yoo banaa ta'eef maqaa qayo kan eebbifame haa ta'u nu wajjin jira gooftaan nu wajjin jira. Gooftaan nu wajjin jira ko namni gooftaan nu wajjin jira gooftaa Yesuus na keessa jira anis na keessa innis na keessa miti gooftaa Yesuus Kiristoos anin barsuus xinooraallee irsum bane us xinooraal erga wal keessa jiraanne mootummaa waaqaa keessa jira gooftaa Yesuus erga nu keessa jiraate mootummaa waaqayyoo keessa jira qaabdiin nu kennameera jedhamu qaabdii fudhanne mootummaa waaqaatti galuu keenyaaf ko ragaa of harkaa qabnaan ragaa qabnaan guutummaatti gaafa mul'atu sanaadha malee kan eeggamu ko hamma ko mootummaa waaqayyoo keessa jiruudhaaf በመንፈስ ቅዱስ ታትመናል እኮ አፉራ waaqayyootiin chaappeffamneerra kanaaf miseensa mootummaa waaqayyooti ar'as waa'ee mootummaa waaqayyoo shaakalaa jirra keessa jirra maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u eeyyoo mootummaa waaqayyoo akka lafa kanarra jirtu mootummaa waaqayyoo lafa kanarratti amma akka bulchaa jirtu mallattoo waan sadii isinitti mootummaa waaqayyoo lafarra akka jirtu amma nu wajjin akka jirtu maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u haleluuyaa mootiin moototaa mootummaa kana gaafa fidee dhufu calqaba irratti ilaalaa gooftaa Yesuus Kiristoos tajaajila isaa innaa calqabu gara laga Yordaanos deemee cuuphamuu irraan calqabee wangeela Maatewos boqonnaa 3 irratti samiin banamee sagalee guddaan waaqayyoo irraa dhufe hafuura qulqulluun bifa gugeetiin dhufe irratti bu'ee isa booddee hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamee gara lafa onaa deeme jira Maatewos boqonnaa 4 irratti inni qoru hin dhufe jedha laala. Abbaan mootummaa dukkanaa lafa kana hoogganaa jiru isa mootummaa kana qabatee dhufee tulluu irratti walitti ba'anii calqabuma irratti yaadan laala gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaa 40 harkan 40 erga soomee booda jedha erga soomeen booda akka inni beelee argeet daabiloos dhufee jira gara isaa dhufee raawwatee ilma waaqayyoo yoo taate dhagaa kana buddeen godhi nyaadhu እግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይህን ድንጋይ እንጀራ ዳቦ አድርገህ ብላ ጀ ቆርማን ነችራ ጨልቀም ሞቱማ ዱፌ ከነ ለማን ጅቱት ፋይቲንግ ሎለች ተጨልቀመ መጀቹ ሎል ጨልቀመ ሲስቴማን ጨልቀመ ሰልጣን ትየቹ ነው ቀበኛው አንጎዳን ዋይኛታን ዋይ ማለት እንጨልቀመ መጀቹ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ አከዘለ ነምኔ buddeen qofaan hin jiraatu dubbii afaan waaqaa keessaa bahu jedhee keessa deebii keessatti kan barreeffame luqqiseetti kennu mootummaa waaqayyoo keessatti nyaata qofaan hin jiraatamu haleluuyaa mootummaa waaqayyoo amala ishii keessaa inni tokko roomee boqonnaa 14 lakkoofsa 17 irratti kan laalleessa kanaan akko mootummaa waaqaa mootummaa nyaata dhugaatii qofa odoo hin ta'in mootummaa gammachuu hafuura qulqulluutiin taatudha jedha gooftaa Yesuus maal jedhee hamma mootummaan ani bidee dhufe kun buddeena qofaan kan keessa jiraatanii moti nyaata qofaan kan keessa jiraatanii moti mootummaan isa sana nyaata qofaan beekama an kana immoo nyaata qofaan hin beekamu dubbii waaqayyoo dabalateeti dubbii afaan waaqayyoo keessaa bahu wajjiniin malee namni buddeena qofaan hin jiraatu jedhe gaggeesse ameen
amma immoo lammaffaa irratti inni qorquun itti dhufee raawwateet tulluu guddaa irratti ol baaset akkas jedheen ilaa akkas jedhamee barreeffameera sagalee waaqayyooti irratti akkasi tajaajilaniif ergamoota si erga akkaatiin kufnes miila kee harka isaaniitiin hin qabu jedhamee waan barreeffameef asirraa gad darbadhu jennaan waaqa kee hin qorin jedhamee barreeffameera. Haleluuyaa. Hin gaggeesse. Isa sadaffaa tulluu guddaa irratti ol baaset ulfina biyya lafaatti agarsiise jedha. Mootummaan biyya lafaa mootummaan dukkanichaa ulfinaan beekamti. Ulfinaan wanta mul'atuun wanta ijaan argamuun qusnaat agarsiiset kun hunduu naa kennameera. Laala nam bulcha jedhe bulchaadha argitanii nam bulchaa kun hunduu harka koo jira abbaan barbaade fan kennaa abbaan barbaade dhorkadha yoo kuftee naa sagadde laala yoo kuftee naa sagadde siifin kennennaan akkas jedheen gooftaan macaafa seera ba'uu boqonnaa 20 irra kan jiru keessaa caqaseef waaqa kee duwwaadhaaf sagadii inni duwwaa isa qofatu waaqa jedhamee barreeffameera la'amlaakii ለእግዚአብሔር ብቻ ስገድ እርሱ ብቻ አምላክ ነው ተብሎ ተጽፏል jennaan geggeesse 3-0 ሸኘው ሰዲ duwwaadhaan geggeesse galanni waaqayyo waaqa jiraataadhaaf haa ta'u seexanni hin deemne dhiisee biraa deeme jedha mootummaansaa rukutamuu achitti calqabe achi kaasee akka gooftaa Yesuus Kiristoos ergamoonni dhufanii tajaajilanii humna hafuura qulqulluutiin gara Galiilatti deebi'e jedha. Humna hafuura qulqulluutiin gara Galiilatti gaafa deebi'u gooftaa Yesuus Kiristoos waan inni godhe sanaan mootummaa waaqaa kan mul'ise. Tokko seexana hafuurota hamaa baase nama keessa. Faallaa mootummaa isaa kan ta'e halleluuyaa. Faallaa mootummaa isaa kan ta'e hin baase. Kun kakuu moofaa keessatti seexanni nama keessaan bahu. Isa calqabaati seexanni hiyyee nama keessaa ba'uun kakuu haaraa keessatti gooftaa Yesuus dhufnaan mootummaan kun dhufnaan mootummaa dukkanaa sana diigee sagaleen waaqayyoo akkuma dubbatu jechuudha. Sagaleen waaqayyoo ergaa Yohaannis 1:3 lakkoofsa 8-9 akkas jedhee dubbata. Hojii daabiloos diiguudhaaf ilmi waaqayyoo mul'ate mootummaa waaqaa kan mul'ate hojii diinaa diiguudhaan. Hojii seexanaa diiguudhaan mootummaa dukkanaa diiguudhaan aaboo isaanii diiguudhaan hojii isaanii harkaa bittinneessuudhaan mootummaa isaadhaaf mootummaa waaqaa irra jirti seexanni hin ba'a mootummaa waaqaa jirti seexanni hin ba'a waldaa keessatti seexanni yebbaa qulqulloota biratti amantoota biratti seexanni yebbaa haleluuyaa maali jennaan hojii seexanaa diigame jennaan mootummaa seexanaa diigame mootummaa waaqaa jira jechuudha. Haleluuyaa. Akkasii dhaqaa gooftaa Yesuus Kiristoos Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 18 irratti namoota 70 godhee 70 taasisee erge duuka buutota isaa waa hunda irratti aangoo isaanii kenneet erge jedha. Hojii kana akka hojjetan mootummaa kana akka babal'isan laala mootummaa waaqayyo jira kan jennu ammas kan hin dagan irra deebi'ee kan dubbadhu mootiin jira sabni bulchamu jira namoonni muudaman jiru. Haleluuyaa. Daangaan babal'achaa deema daangaa tokko daangaa babal'achaa deema namoonni muudaman jiru namoota muuduu calqabe gooftaa Yesuus Kiristoos akkuma dhufeen duuka buutota muudachuu calqabe duuka buutota fudhatee hojii isaa kana mootummaa isaa kana warra babal'isan mootummaa isaa kana warra hojjetan namoota sellatti godhee baasuu calqabe filatee waamuu calqabe kan isaa taasisuu mootummaa jechuudha akkoo bulchiinsa jechuudha akkoo sabni bulfamu jira jechuudha sabni immoo filatamu jira jechuudha sabni aangoo namoonni aangoon itti kennamu jira jechuudha taraadhaan cheeniidhaan aangoon kan itti kennamu aangoo fudhatanii kan ba'an hojii kana kan hojjetan maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Luqaas boqonnaa 11 irrattis akkas jedha erga jarree kana ergeen booddee gooftaa Yesuus Kiristoos namoota 72 afaan Oromiffaatiin macaafa Oromiffaarra kan 72 kuni erga deebi'anii booda Yesuus immoo deebisee jira. Isaan ergamaniit maal jedhan yaa gooftaa jedhan lakkoofsa 17 irratti jarreen 72nis guddaa gammadaa deebi'an dhufanii
yaa gooftaa maqaa keetiin yommuu isaan abboomnu hafuuronni hamoon haleluuyaa hafuuronni hamoonni iyyuu nuuf abboomaniiru gammachuudhaan baay'ee gammadan bakka ta'ee kan hin beekne akka addunyaa irratti ta'ee kan hin beekne akka seera uumamaatii kaasee ta'ee kan hin beekne akka argatanii seexanni hafuuronni hamaa maqaa keetiin hin abboomnu iyyuu nuuf abbooman jedhan haleluuyaa jedhan hin gammadan haleluuyaa maal mootummaa waaqaa dhiyaatteerti Yesuus Kiristoos gooftaan እንደውም yeroo tokko akkas jedhaniin gooftaa Yesuus Kiristoosin hafuura hamaadhaan hafuura hamaa baasaa jedhan hafuura hamaadhaan hafuura Be'elzebu'eel jedhamuun hafuura hamaadhaan hafuura baasaa jennaan gooftaan akkas jedheen eeyyoo jedhe ilaa mootummaan mataa ishiitiin wal mormitu hin jirtu jedhe mootummaan wal mormu hin jiru እርስ በርሷ የምትቃወም መንግስት ራሷ ትፈርሳለች ሞቱማ ማታ ሽት ወልሞርምቱ ይወጅራት ኦፊፍ ዲገምቴ ሞቱማ ሳ ሰይጣን ሞርሙ ሰይጣን ባሱ እንደንደኡ ሞቱማ ብራት ትዱፌ ሃሌሉያ ሞቱማ ብራት ትዱፌ አኒሞ ጀ የሆነን አፉሮ ዋቀዮት ሰይጣን ባሰተ ላላጀ ሁባዳጀ ሞቱማ ዋቃስ ልትያትርት አፉሪ ሐማም ፓውን ሞቱማ ዋቃን ጅጁጅሩ አገርሲስ ታዳ ቡሌወን ኮሜሲነን ጋፋዳ obboleewwan koo sinan gaafadha warri gooftaa Yesuus Kiristoos amanattanii mana waaqayyoo keessa deddeebitan mootummaa waaqaa ganaa dhufti jettanii innaa eegdan seexanni irra ba'aa jira yoo ta'e eessaa ba'a akkamitti ba'a eenyutu baasa aangoo kamiin ba'a kanaafuu badhaaka seexanni ba'aa jira taanan seexanni waldaa kiristaanaa keessatti yebbaa taanan Kiristaanonni innaa namootaaf kadhatan amantoonni innaa namootaaf kadhatan hafuurri hamaan yebbaa taanan mootummaa waaqaa isinitti dhiyaatteerti jidduu keessan jirti. Jireenya kan gooftaa Yesuus wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 14 kaaftanii innaa dubbifattan warri maqaa kootti amanatan mallattoo kanatu isaan duukaa deema jedhe mootummaa koo keessa warri jiran mallattoo akkamiitu isaan duukaa deema jenna tokkoffaa dhukkubsattoota harka isaanii ka'uun fayyu waan nama ajjeesurree yoo dhugan isaan hin ajjeesu hafuurota hamaa immoo maqaa kootiin hin baasu afaan haaraadhaan hin dubbatu kun mallattoo mootummaa waaqaa istiin nu jidduu jiraachuu ishee agarsiisa. Mootummaa waaqayyoo kan humna guddaadhaan gaafa hojjettu namoonni kun gaafa gadi ba'an hafuurota hamaa yaasuu calqaban hafuurota hamaa abboomuu calqaban hafuuronni hamaan iyyanii bahuu calqaban hafuuronni hamaan gaafa iyyanii ba'anii kan gammadanii hafuuronni namaan irree maqaa keetiin nu abboomame gooftaa jennaan gooftaa Yesuus akkas jedhe lakkoofsa 18 irratti Yesuus immoo deebisee seexanni akka bakakkaa haleluuyaa seexanni akka bakakkaa waaqa keessaa buutti otoo inni kufuun argee jedhe seexanni akka bakakkaatti kufeera mootummaa waaqaa kuffiseera yes haleluuyaa 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 waaqayyo kan eebbifame haa ta'u kufeera rakkisaan keessun kufeera dukkanni sun kufeera mootummaan dukkana kufeera gooftaan akkamitti kufeena akka bakakkaatti kufe bakakkaan akkamitti kufu billichaa jiru bicha argitaa calaqqeesaa qofa argitaa lafa dha'u bicha lafa dha'eera seexan akka bakakkaatti kufeera kuffiseera mootummaa waaqayyo haleluuyaa loleen mo'ate kobaasa leenci Yihudaa haleluuyaa loleen mo'ate leencain gootain jabaadhain karaa mootummaa isaa keessa jira ani nan gammada mootummaa isaa keessa jira mootummaa waaqayyo keessa har'atti gammadaan jira mootummaa isaa keessa jira borummoo guutummaadhaan mul'ata isa waliinuu bira geenya waaqayyo kan eebbifame haa ta'u akkas jedha kan lakkoofsa 19 irratti ani kunoo mar'ataa irra torban qabaa irra aangoo diinaa hundumaa irras ejjechuu akka dandeessaniif gooftummaa isiniif kenneera gooftummaa maalirraa akka dhaabatu mar'ataa torban qabaa aangoo diinaa hundumaa akka maal gootan akka irra ijaajjan akka irra dhaabatan gooftummaa isinii kenna gooftaa isin taasiseera diina keessan irratti gooftaa isin taasiseera mootummaa dukkanaa irratti ati inni mootummaa dukkanaa irratti gooftaa taate mootummaa waaqa akkasi jidduu jirtu maa wallaalta
gammaditti mootummaa waaqaas jidduu jirtu obboleessa ko boleetti ko mootummaa waaqaa keessa jirtu eenyumtu harka isaatii sin baafatu eenyumtu sitti roorrisu eenyumtu harka isaa sitti buusu eenyumtu sin cukkursu eenyumtu humna isaa sitti agarsiisu jira gooftaan kee teessoo isaa halleluuyaa halleluuyaa sirratti niisu gooftichi mootummaa isaa keessa jirta mootummaa isaa bulchiinsa isaa keessa jirta adhamadhu mootummaa waaqayyoo itti jiraadhu mootummaa waaqayyoo faarfadhu gammadi lallabi raaj barsiisi kadhadhu mootummaa waaqayyoo keessa jirta ganaa dhufteettiin booyin እንደውም ክርስቲያን ተቆጥቆ ከሰ ጋፋ ዱፍቱና ነፈሞነ ነቀሙ ሞ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመነተ ታነን በቃ አመኮ ጀረኮ ሰገሌው ዋቀዮ ወረ ክርስቶስ እንጅራን ኦንቱ ሳነት ይፈረዱ ወረ ክርስቶስ አንጅራነን አተ ክርስቶስ ቀበቴ ጅራነን ሞቱማ ሳከ ሰጀርታ ፍርድ ጀራን ጅርቱ ሮሜ ቦቀና ሰደት ለኮሰ ተኮ ኤጋ አመ ፍርዲን ወረ ክርስቶስ ኢየሱስ ቀበመኒ ጅራተን ትፈረደሙ ተቆላን ጅሩ ክርስቶስ ተቀበምተ ጅራቻ ጅርታ አስቲ ፈረደሙ ተቆላን ጅሩ ፍርዲን እኒ ፍርዲን ተሶ አዲ ሙርቴን ተሶ አዲ ወረ ክርስቶስ ትነመነኔ ህትልኩነ ሰምበራ ጊዜ ጉቱማ ደሙለት ሞቱማ ዋቀዮ ጋባ ጉቱማ ደሙል በሙላት በምትገለጥበት ጊዜ የሚፈረድ ፍርድ አለ እሱ ግን ያንተ ፍርድ አይደለም አትተሪ በዳሰ ፈደባተታ ይምበረኔ በዳሰ ፈደባነታ በዳሰ ፈደኑ ባሰታ ተሪ በዳሰ ፈደባነታ አመለ ፍርዲን ንትፈረደም ሁንጅሩ ጀረሰ ገለው ዋቀዮ ሁንጅሩ ማለፍ ኖት ከራ ክርስቶስ ብሊሰባነን ከራ ክርስቶስ ብርመዱማ አርገነን ከራ ክርስቶስ ነማ ዋቀዮ ታነር መቃ ዋቀዮ ከነ ቢፈያተው አከሰራ ገላትያ በቆና ሸለቆስ ተቆረጥስ ብርመዱማት አከኑ ይችራል ኑፍ ክርስቶስ ብርመዱ ኑባሰራ ከናፉ ኢትጀባዳ አበዳ ዴቢተኒ ዋንጆ ገርቡማ ጀለት ሂንቀበሚና ዴቢተን ቀበሚን አበድ ኢትጅራድ ኢትጀባድ ሞቱማ ዋቀዮ ከነ ከሰት አቦንሲ ከነሜራ ዋንቴ ላላካ ቶርባን ቀባፍ ጀውቸራ አከአበተን መርአታራ አከአበተን አንጎዲና ሁነዲና ሁንዱ መረ ሁነዲና ሁንዱ መረ አከ ኢጃጀን ጎፍቱማስኒ ከነረ ሞቱማ ሳከሰ ጀ ላላካ መለቶ ከና ሙለት ሞቱማ ዋቀዮኒ ተቆፋ ማሊዳን ሰይጣና ባሱዳን ኦጂ ሰይጣና ዲጉዳን አንጎ ሰይጣና ብትነሱዳን ጅራሞን ጅሩ ሞቱማ ዋቃ ጅሮ ቦለሰኮ ጅራ መቃ ዋቀዮ ከኔ ቢፈሚያተው ለመፋ መለቶ ሞቱማ ዋቀዮ ጅራቹ ሳትቤን ከነመ ሙለት ከንጎፍታ ፊዴሉ ማሊዳ ኡኩብሰቶ ተፈይሱ ፈይኑ መፎኒከር ኡኩብሰቶ ተፈይሱ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ አካታ እንድትዲበም ማሊፍ አከዲበም ሉቃስ ቦቀና ፍረቱ ምትም ማሊፍ ዲበም ጎፍታ ኢየሱስ አፉሩ ዋቀዮ ማሊፍ ረዱፈ ሞቱማ ዋቀዮ ማሊፍ ዱፈ ሞቱማ ዋቀዮ ማል ጎዳ መለቶን እንድትሙልአተ ማል ነው ጋጀኑ ቦቀና አፉር ለኮብሰ ኩደ ሰደት ረተከዘረ እንየ አፉራ ጎፍትቻ አነረ ጅራየ አፉር ጎፍትቻ አነረ ጅራ ሰገሌ ምስራቸው ወረገደ ደሞተት ሂሙዳፍ ነዲቤ ወረቦጂ አመን አከገዲ ኢፈመን ለብሱዳፍ ወረ ጃመኒፍ አገርቱ ሳኒ ዴብሱዳፍ ወረ ጭንቁርፈመኒ ሉባሱዳፍ ዋቀዮ ነዲቤ ወረ አገርቱን ቀምሪ አገርቱ ሳኒ ከኑዳፍ ወረ ጭንቁርፈመን ሉባሱዳፍ ሃሌሉያ ዋቀዮ ነዲቤ ዋቀዮን ሁምና ፉራ ቁልቁሉትን ገረገሌለት ዴቤ ገገሌ ወዶ ከነን ዱበትም ድራ አሱማ ወንጌላ ሉቃስ ቦቀና አፉር ከነ ከሰቲ ማል ጎደ ጎፍታ ኢየሱስ ጋጀተን አፉሮት ሃማ ባሴ ዱኩብሰቶ ተፈይሴ ሁምነ ጉዳን ሞቱማ ዋቀዮ ከነ ለለበ ጀ ዋይ ሞቱማ ዋቀዮ ወንጌላ ሞቱማ ዋቀዮ ሴራ ሞቱማ ዋቀዮ ኢትምቡልማታ ሞቱማ ዋቀዮ ሄራ ሞቱማ ዋቀዮ ደምቢ ሞቱማ ዋቀዮ ከነ ለለበ ሃሌሉያ መቃን ሳያ ይብፋ እሹ ሃሌሉያ ሂም ፈይሰጀ አከዘለካ
Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti dhufe isin warri ba'aan isinitti ulfaate koottaa gara koo koottaa isinan boqachiise in obbaafattu jedhe ba'aa baattanii hodhe እናንተ ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ ወደ እኔ ኑ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ወንጌል ለለሙ ብዮተ ኡንዳ ወሪ መቃሳ ዳጋን ወሪ ጎቻ ድንቂሳ ዳጋን ዱኩብ ሰጥቶት እንደ ወልት ቀበየ ተቆሌው ሆነም ቢዝን ይፈይቴ ናፈ ባየ ድርሰረ ጎፍታን ዱዓ ባየ ካሰረ ጎፍታን ጃማ ባየ በነረ ጎፍታን ለምጣሙ ተባየ በይዘረ ሞቱማ ወቀየት ሞቱማ ወቀየት ሐራጅረ ሞንጅሩ ፈይንድ ጅራ ዱከ ቡቶን ittifufaniru waldaan kiristaanaa irratti fuftee ittifufaniru jira mootummaa waaqayyo mootummaa fayyinaati mootummaa nagaati haleluuyaa haleluuyaa hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 38 irratti waaqayyoon jedha Iyesuus nama Naaziriit humnaaf hafuura qulqulluudhaan dibuusaa beekamaadha jedha innis waan gaarii hojjechuudhaan jedha warra hafuura hamaadhaan cunqufamu warra daabiloosiin cunqufamu bilisa baasuudhaan jedha warra dhukkubsata fayyisuudhaan warra seexanaan cunqufaman birmaduu baasuudhaan naanna'e jedha beekamaadha kun Yesuus Kiristoos kana godhe mootummaa waaqaa kanaan mootummaa waaqaa mootummaa nagaati mootummaa gammachuuti kan jedhame kanaaf mootummaa nagaati dhukkubsattoonni kan keessatti fayyan naafnan keessatti diriiru jaaman kan keessatti argu du'aan kan keessatti ka'uudha Gooftaa Yesuus Kiristoos Luqaas irratti akkas jedhanii gaafatan Yohaannisitu ergaa erge mana hidhaa keessa ennaa jiru inni dhufusi immoo kan biraa eegnu jennaan Gooftaa Yesuus Kiristoos ergamtoota garasaatti dhufanii warra garasaatti ergamanii ergaa kana dhufanii akkas jedhaati Yohaannisitti himaa jedha Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 22tti deebi'ee waan argitan waan dhageessanis Yohaannisitti hima kan jaaman ni argu kan okkolan ni adeemu kan lamxaan ni qullaa'u kan duudan ni dhaga'u kan du'anis ni ka'u haleluuyaa ilaa warri jaaman hin argu warri okkolan ni adeemu warri lamxaan ni qullaa'u warri du'an ni ka'u jedhaati dhaqaatii hittima deemaatti hima maal jennetti mun warra jettanii dhaqaatti hima dhaqaatii hima በዛች ሰዓት ከደዌያቸው ከስቃያቸው ከክፉ መናፍስት ብዙዎችን ፈወሰ ጉያነ መሰረት ይራ ከነዱበቴት ነሞታ ባየ ዱኩብሰተኒ ጅራን ነሞታ አደዳ ኢቢ አደዳ ከሰጀን ሁንከሳሊ በየዘረ ጎፍተን ዳቃይሳ አርግተን ከና ቢተ ደገሰን ከነቲማ ቀበተማን ነሞኒ ዮሐንስ ኤርገሱን ዱከቦቶን ዮሐንስ ጩፐን ዱከቦቶ ተቀብ ዱከቦቶ ተሳዱፌቶ ጎፍታ ኢየሱስ ጋፈት ኡዶሳን አርገኑ ዱኩብሰቶት አደዳ ወረ ለምጣን ወረ ቻመን ወረ naafatan hunda isaanii fayyisee akkas jedhaatetti hima isa dhageessaniif isa argitan inni argitan kunoo fayyisaan jira inni dhageessan immoo kunoo isinitti mala jaamaniin argaa inni naafatee inni okkolfatu hin utaala inni lamxaa hin qulqullaa inni du'e hin ka'a dhaqaatii Yohaannisitti hima wangeelli mootummaa waaqayyoo kun immoo seerri mootummaa waaqayyoo kun immoo lallabamaa jira barsiifamaa jira haleluuyaa barsiifamaa jira sagantaa mootummaa waaqayyoo maal akka ta'e Yesuus Kiristoos gooftaan in fayyise jedha kana fayyinaan mul'ate በፈውስ ነው የተገለጠው እግዚአብሔር መንግስት ሀራ ፈይን ጅራ ኤዮ ጅራ ይሸከሩ ጅራ አርክ waaqayyo ጅራ መሰንቱ እንዳጅርቲ ጃመን አርካ ጅራ ናምኑ ታላ ጅራ mootummaa waaqaa jira jechuudha mallattoo mootummaa waaqayyooti kun ijoollee waaqayyoo mallattoo mootummaa waaqayyoo ni jidduu jiraachuusaa wanta nama dubbadhe kana laala hafuura hamaa baasuudhaan fayyisuudhaan handura wangeelati kun handura mootummaa waaqayyooti gooftaa Yesuus Kiristoos innaa dhufe kanaadha kan ta'e wangeelli innaa lallabamu kanaadha kan ta'u arras wangeelli innaa lallabamu mootummaa waaqayyoo kun lafa dubbatamutti lafa lallabamutti addunyaa sagaleen kun dubbatamu irratti kanatu ta'a maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u inni sadaffaaf inni dhumaa
ድንቂ መለቶፍ ድንቂደን በድንቅና በተአምራት ቃሉን ያጸና ነበር ጀን ድንቂ ደፊ መለቶን ሰከለሳ ጭምሳት ቱረ ጀን ወነ ዱበተ መሰለ ሞቱማ ዋቀዮ ድንቂደን ኩኒ ድንቂደን አሞነ መደን ራጀፈተኒት ድንቂ ነደዳታ ቱረ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስና ወንጌላለን harras barakana dinqiif wanti ajaa'iba ta'e ta'ajjab maqaa waaqayyo yaa eebbifamu eeyyoo ta'ajjab anaaf mootummaa waaqayyo lafarratti ka waan kana sadeeniin mallattoo kanaan akka mul'atte hundi keessan dhugaa baatu waan haaraa miti kanas sinitti maa jiru kitaaba qulqulluu keenya keessa kan jiru jireenya keenya keessatti kan shaakallu waldaa keenya keessatti kan shaakallu biyya keenya keessatti kan shaakalamaa jiru sinitti maa kaleessa kan ture har'a kan jiru kan itti fufe jechuun bara ergamootaa kan bara gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela lallabu kan ture bara ergamoonni wangeela lallaban kan ture bara abboota keenyaa kan ture har'as bara keenya kan jiru jechuun qabatamaadhaan kan jiru waan kana sadan afurri hamaan hin bahu dhukkubsattoonni fayyu dinqiin waaqayyoo hin ta'a mootummaa waaqaa nu jidduu jiraachuusaa mallattoo kana sadiin hin beeka har'as mootummaa waaqaa nu jidduu jirti. Mootummaa waaqayyoo kana ka gooftaa Yesuus Kiristoos eenyutti daraa kenne eenyutu irraa fuudhee akkamitti bulfamaa jirti akkamitti gaggeeffamaa jirti har'a kan jedhu barumsa keenya ittaanutti torbee itti deemna. Ulfinni waaqayyoo waaqa jiraatan afaa ta'u sagalee waaqayyoo eebbifama Dandin ko nabasa siyong gubati Nafemon latalain chadawiti Innufa Jesus innufa Innufa Jesus innufa Innufa Jesus innufa Innufa Nufa Jesus nufa nufa gargaranko nufa Jesus nufa Jesus nufa